Asoosama dheeraa dhiigni dhiigan dhabe barreessaan Jawaaroo Naqaa'oo kutaa 22ffaa. Haazebii fi Tolosaan baay'ee wajjin hin haasa'an waliin oolu. Garuu boru mucaan isaanii yuunivarsiitiidhaa waan eebbifamuuf mucaa isaanii eebbisiisuuf daandii dheeraa wajjin imaluuf jedhu. Zalaalam boru eebbifama jedhaa ganamaan ka'anii galaa waan barbaachisu hunda konkolaataa isaaniitti fe'atanii Baalee madda walaabutti imala eegalan. Yeroo kana Zalaalam eebbisuuf imalarra kan jiru Haazebii fi Tolosaa qofaa miti. Sanyii warra ishee hedduutu Zalaalamiin eebbisiisuuf wal caccabsaa yaa'eera. Garuu konkolaataa obbo Tolosaa keessa kan jiru isaa fi Haazeeb qofa. Fuula walitti gurraachessaa imalatti jiru. Isaan kun immoo konkolaataa birootiin duuba isaanii deemaaru. Finfinnee ka'anii Bishooftuuf Mojoon keessa darbanii Baatuuf Arsii Nageellee nagaa gaafatanii Shaashamanneetti galanii boqonnaa fudhatan. Laaqana achitti nyaatanii konkolaataa keessatti dacha'anii imala eegalan. Teessumaaf uumama Arsii daawwataa magariisummaa ishee dinqisiifataa osoo deeman waashaa Sabsibeetti dhiyaatan. Ammas hin dhaabbanne. Bilbilaan si bira gahuu geenyeerra jedhaa Zalaalamitti bilbilaa konkolaataa shur godhaa itti fufan. Yeroo kana konkolaataa kan konkolaachisaa jiru Tolosaadha. Waashaa Sabsibee akkuma darbaniin fireeniin konkolaataa socho'uu dide. Konkolaataan ariitii irra waan tureef akka laayotti dhaabbachuufii dide. Tolosaan kadhaasaa nagaan na bulchitee nagaan na oolchi eegsisuuf osoo yaalu konkolaataan ajaja isaa fudhachuu didee baga nagaan na eegde jedhee konkolaataa fe'umsaa fuuldura isaa jirutti jige. Ilmi namaa nan nyaadha jedha malee maaltu akka isa nyaatu yoom tilmaamee beekaa? Konkolaataan obbo Tolosaa jirmatti adda baate. Balaa tiraafikaa guddaatu uumame. Obbo Tolosaa Oromoo bakkasumatti addunyaa tana nagaatti dhaammatan. Aadde Haazeeb Gabra'aab miidhama ulfaataa muddamuudhaan gara hospitaalatti geeffamte. Mucaan isaanii Zalaalam dhaga'ee iyyee maraate. Afaan banee jedhe. Gammachuun isaa halluu gurraacha dibattee gadda taate. Uummanni naannoo san jiru kan du'e carqii adiin maranii tan lubbuun jirtu oliif gad naannessuu jalqaban. Guyyaan sun dhihee bari'e. Barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu warreen akka Zalaalam guyyaa kana abdiin eeggataa turan haadhaa fi abbaa isaanii faana babbareedanii eebbaaf yaa'an. Zalaalam du'a abbaa isaatiif imimmaan roobsaa miidhama haadha isaatti gaddaa guyyaa guutuu hospitaalatti dabarse. Eebbaaf hin deemne. Iddoo eebbatti badhaasaaf maqaa isaa waamanii namni hawwaatu dhabamnaan haqa isaa ol kaa'aniif. Zalaalam reeffa abbaa isaa fi haadha isaa miidhamte Finfinneetiin galee abbaa isaa awwaallatee haadha isaa hospitaala Tuqur Ambassaatti wallaansisuu jalqabe. Torban tokko booda boordiin hospitaala Tuqur Ambassaa lukti mirgaa fi harki mirgaa ishee akka irraa muramuu qabu murteesse. Ammaan tana aadde Haazeeb Gabra'aab luka mirgaa fi harka mirgaa hin qabdu. Zalaalam guyyaan eebbaa darbee torban 3 booda gara yuunivarsiitii madda walaabutti imaluudhaan dhimma isaa hordofuu jalqabe. Rakkoof dhiphinna akkasumas balaa maatii isaa qunname himatee badhaasa isaa iddoo barsiisonni yuunivarsiitii muraasni jiranitti kabajaa guddaadhaan fudhate. Sun darbee naannoo ji'a tokko booda barsiisaa yuunivarsiitii ta'uudhaan yuunivarsiitii Jimmaatti ramadame. Achittis ogummaa isaa barsiisummaa cinaattis piroojeektii adda addaa irratti hirmaachuudhaan beekamtii jabduu argate. Hiriyoonni isaa yuunivarsiitii Jimmaatti baratanis yeroo yerootti dandeettii isaa ragaa bahuu jalqaban. Akkuma waggaa tokko yuunivarsiitii Jimmaatti barsiiseen barumsa maastarsii akka baratuuf gara yuunivarsiitii Finfinneetti ergame. Amma yuunivarsiitii Finfinneetti barumsa maastarsii isaa barataa jira.
Kana cinaatti immoo dhuunfaadhaan qorannoo jajjaboo hedduu gaggeessaa jira. Inseeneef abbaan manaa ishee Margaan hanga dureessaan bariiteef haadha bariitee irraa gargaarsa argachuu jalqabee kaasee hafuura baafatuu jalqabaniiru. Cinqiin yaaddoon isaa furmaata argattee jirti. Jireenya namatti tolu jiraataa jiru. Mucaan ishee inni lammaffaan Firaa'olis jabaateeraaf. Margaan hojii waardiyyummaa san dhiisee fuuldura mana obbo Abarraa yookaan abbaan seenee afootti dukkaana xiqqoo tokko keessatti saamunaa fa'aa gurguruu erga jalqabee bubbuleera. Samiin gurraachoftee abaaboon daraaree ganni badee birraan naannoo ibseera. Birraa yeroo masqalaa. Yeroo kana Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixa jiru ayyaana irreechaa kabajuuf jala bultii Bishooftutti wal gahaniiru. Obbo Baalchaanis guyyaa 2 dura Finfinnee ka'anii ayyaana irreechaa kabajuuf miilaan imala irra jiru. Iddoo dadhabanitti hafuura fudhataa, iddoo itti halkanaa'etti immoo akkuma baratame daandii irra bulaa imala isaanii itti fufan. Hanga ammaatti Bishooftuun geenye daandii irra jiru. Akka achi gahuu danda'an tilmaamaa imala itti fufan. Dureessaan hanga ammaa bariiteetti hafuura hin baafan. Jaalalli bariitee jiraachuu isaa dhorkeera. Bariiteen waan beektu hin qabdu. Dureessaan immoo waa'ee ishee malee hin abjatu. Jaalala keetiin booji'amee harka keen jiraa na furi jechuudhaafis yaadee obbolummaa isheen isaaf qabdu sodaate. Kanarraan immoo haati bariitee akka ilmoo isheetti isa yaaddi. Kunis gufuu isa biraa itti ta'een waan godhu dhabeera. Ganamaa galgala bareedina ishee dinqisiifachuun halkanii guyyaa walaloo barreessuun abbaltii isaa ta'eera. Walaloo barreessee waraqaa irratti dubbata malee nama icciitii jaalalaa kanatti matus hin qabu. Hiyyummaa fiddeesitti na hiiti. Bareedinni kee budaanatti ta'ee onneen hidda jaalalaa na biqilchite. Gaarummaan kee ajaa'iba. Jaalala keetiin qabamee kunoo kufee lafatti gaggaba. Osoo dureessaan akkanatti walaloo ganamaa galgala barreessu kuusaan walaloo isaa guutamuuf geesse. Dhimma Oromoof Oromummaa ilaallatu irratti namni haadha bariitee dursu tokko hin jiru. Gargaarsa maallaqaas ta'ee kan ibaa. Isheef Oromummaan amantaadha. Har'a ayyaana irreechaa deemuuf ganamaan ka'anii qophaa'aniiru. Dureessaan konkolaataa manaa kan haadha bariiteef bariitee qulqulleessaa jira. Innis isaa wajjin deemuu akka qabu bariiteen itti himtee jirtiin. Maarree dureessaan har'a yeroo jalqabaatiif ayyaana irreechaa deemuuf jedha. Osoo inni konkolaataa qulqulleessu bilbilli isaa qilil jette. Bilbila ol fuudhee yoo ilaalu bilbilli kan ollaa maatii isaati. Hello jedhee wajjin haasa'uu jalqabe. Nama isaa bilbilee wajjin daqiiqaa tokkoof sekondii 43 bilbila gubbaatti wajjin haasa'an. Oduu gadda qabdu bilbila sanirraa dhaga'uu isaa fuula isaatiin tilmaamame. Fuulli isaa turtii sekondii hin geenye keessatti jijjiirame. Ijji isaa akka bokkaa gannaatti imimmaan dub gochuu jalqabde. Bariitee faati bariitee manaa yoo gad ba'an dureessaa lafarratti of rigu arganii muddamsuudhaan itti dhaqanii gaafatan. Homaa dubbachuu dide. Ammas boolla ija isaa keessaa imimmaan bu'uu hin dhiifne. Bariiteen gajjettee imimmaan irraa haqaa ofitti qabdee hammatteenii maal akka ta'e gaafatteen. Gadda cimaa keessa soo jiru dhaabni bariitee isa tuqnaan onneen jaalala isheetiin tortorte walitti suphamuu jalqabde. Yeroo kana afaan isaa jecha uumee abbaan koo akka du'e reefu bilbilaan natti himan jedheen imimmaan ofirraa haqaa. Bariitee faati bariitee nahanii harkaan mataa qabatanii hafan. Qophiin ayyaanaaf godhaa turan simannaan ayyaana isaanii bishaan ta'e. Dureessaa sossobanii tasgabbeessuuf yaalan. Innis akkuma salphaatti obsuu hin dandeenye. Bariitee faati bariitee isa faana cinqaman. Turtii daqiiqaa 30 booda imimmaan haqataa booya abbaa isaa gahuuf daandii qabate. Bariitee faati bariitee illee ayyaana irreechaa waggaa guutuu abdiin eeggataa turan dhiisanii dureessaa faana booya abbaa isaa dhaquuf tarree galan.
Dureessaan yeroo tokko imimmaan buusaa, yeroo kaan imimmaan ofirraa haqaa, yoom baatu akka ga'u of gaafataa imala isaa itti fufeera. Yeroo kana bariiteen konkolaataa konkolaachisaa dureessatti obsa horuuf jechoota gaggaarii dubbatti. Haati bariitee immoo dureessaa ofitti qabdee hammattee ni jirti. Osuma akkasitti imalan Finfinnee of duubatti gatanii Bishooftutti dhiyaatan. Bariiteen Bishooftuu luftee baatuu ga'uuf baay'ee muddamteerti. Konkolaataa saffisa addaatiin konkolaachisaa jirti. Akka nama bineensa adamsaaruutti konkolaataa osoo ariitu namicha uffata moofaa uffatee miila duwwaa daandii konkolaataa irratti gombifameeru tokko fuuldura isheetti argite. Maaltu maal ta'e jedhaa ijaan namicha daandii irra ciisu fagootti ilaalaa konkolaataa suuta konkolaachisuu eegalte. Bira geessee konkolaataa daandii cinaatti dhaabdee ol kaasuuf bira dhaqxe. Bariiteen qaamaan bira geessee ijaan hiyyeessa rifeensi fuula isaa irratti margee halluu adii dibate kan fuulli isaa walitti shuntuuree gogaan isaa akka teephatti rarra'e kan qaamni isaa daaree wayyaa moofeen golgamee galaa jireenya boruu baatee daandii konkolaataa cinaatti jigee ciiseeru argite. Duddaan gajjettee harkaan wayyaa isaa harkisaa afaaniin itti dubbachuu jalqabde. Bitaa mirgatti qaqqabdee waan dubbattu dhabde. Qaamni isaa goggogee arrabni isaa dubbii dhabe.